gartee amantii biraa qabu shaadaa dhuma qabsiifta si harkutti hin jira qaceellotti ka duraan shaadaa qabu kanoo maarran deebine hareetti. Kone kana ati mana keetitti hin godha amma kafaranii akka murte birri barbaanna jaani. Maal goonaree dhorkuu dadha mootummaan takka dhorkuu akkam goonaree ittuma himna malee nuti kaafira dhugaa san finna kun adeemu. Barustada barabba hakafa wali jibbaata lage laali jibbaata waa'ee nama sheeka wali keessan nama akkanatti ijoollee amantirraa baate birriin deebisaa jiru abbaa qafaa bakka biraa namoota footoo agartan malee. Isaa waan diina kanaa isaa fidan isaan. Laali ustaada waan jibbaanni jee kana akkana qofa osoo hin ta'ini wanni jiraanuma jirti waan gasii miti xiqqoo xiqqoottuma jirra waa akkasii miti. Isin kaa ilmiidhaan deebistanii nuti namni gizee hunde maallaqa waliin fuudhee dachaasaa jirra. Boroo tokko dibedhaa barcaa dhabee jimaa dhabee bakka islaamummaa koomentii isinii dhiise islaamummaa yoo jedhamas wooma kafaltanii isin akkaawuntii maxxansitanii. Amma nuti isa sodaa qabna sodaan keenya guddoon. Diliin dhiqadha jee kan deemu jira diliin dhiqadha jee. Dhage ustaada Muwaas faan dalagaan teessanii. Jomboora silaa gartee duraan shaadaan qabne shaadaa quraanaa fi baabil ol cinaa keessanii amansiiftanii namni kanatti itti susduudee gamanas deemu jira beekadhutti waan takka arkee itti amanees deemu jira. Keenya kun duraan islaamummaa irra dhalateetu diliin nurra guutte takka keessaachuu taalleeti. Gooftaa fudhadheen dhufa. Haareetti beeku gooftaa Yesuus jirtee haleeluyaa jenne booda maasi gizee gama islaamaas deebine nama akkamma dhalatee jiru ustaata gaawonni sun kootu bara nutuchaa hojjirra maye. Nama maali dhalatee wa inna ilaa kufri rabboo jarra akkanan jedhina. Jechuu kaa ustaatu taa jeebare sheeka ustaata laala abumaas ustaatu taa maal jaan amma namni gurbaan kuni nama gartee kammara dhalatee du'aan isaa ustaata amma ijoollee isa gizee shaadaa qabsiistu intaltii waan gurbaan suni guyyaa san booddee diliin itti katabamti malee duraan dhiifamtimi. Kufri irra warra turee dhufe kuni keessa islaamummaa keessa hin baay'achuunu. Eeguma jii takkiti tana takkitana haji ereji takkitu batan een haji. Bahaga assalamu alaikum. Takkitana eegu Inqoosaa dhiisaa ta'e isaa tana dhiisaa amma waan asirratti. Hunda gartee ustaadotii tineejera hunda gartee fatwaa kanaa irraan dhaggeeffatina nama kabarsiisina. Maal jettee arge? Ustaadotii tineejera hunda gartee dhageessanii gartee fatwaa irraa dhageessanii. Laala keenya namoota keessaa bokka abumaas kana argee keenya dhagee namoota akka isaanii kana gizee garre gizee waan jabduun gaafannu xiqqootti qoqqoosneetu xiqqoo hafuura baafachiifna nu biratti asitti hafuura baafateeti achi dhaqee uummata hoorsaan tumaa wal guyyaa rabbiiti. Asitti immoo hafuura baafachiifneetuma xiqqoo qishnaatti hoggoonee waan gargaree gaafanne ittiin jabeessinu inni nu gizee cuqute uummata dila tokko tarree galchee marrabbuka Iyyasuusi kwa. Kan turun sih kali sering kerja. Amma ummata tuuta hedduu jira katara farratti waate ko gartee jidduu Allah fi gooftaa Yesuus jidduu yoo hedduu jira xarafarra warra waaqabbaru jiru kanaafis akkaawuntii qopheeffadha hedduu isinitti ta'uu deeman booda. Ferraarina nuti sadaqa kannan kana. Achi dee irraan toltu bara arargee tanaaf arsii tanaaf irraan toltu bara go haleluuyaa jechuullee dadhabe gaafa kan gurbaan. In tolu jechi haleluudha moo haaluluuyyaadha gartee maal jechuudha hin beeku yoo gaafatte amma gartee akkana jechuullee dadhabee bara gammamirraa eegalanii. Sargottu Jamaalis akkas ta'e bara ustaada Jamaal Dr. Jamaalis guyyaa qabate. Furadu jariitini har'a maal jedheeta paabulikittiin kun uummata hunda beeksee oofishaalaan amantii fudhadha jee dhufeetufa waan jebeeta. Odisa yaa tebaqa haqa waa hundaa kan baasan jechuun uummanni haa jiraatu uummanni akkuma jechuun akkuma paartii siyaasaa badhaadhina irraa OPDO maaree jijjiiramutti akkasii miti jarana waan itti deemtanis baradhaa dura gooftuma fudhachuu deemtan sanu kan gamana dhuftanis waa baradha. Oli galle. Awwanne jabala taatu ustaata warra gartee nuti maallaqa deebisuu jala fiinu kunis maallaqa carrataa godhee fudhannee jennu jala fiiguu turanii. Kunis as taa'ee barasi godha kun odeen gattee eenyu guran. Abumaas. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Abshira. Dubbii gartee fatwaa guyyaa mucaan amantii irraa deebi'eessan gartee.
gartee badii san duraatii fi dilii isaa illee gartee dhiisaa fi dubbii gartee Ustaaz Jamaal يبدل الله سيئاتهم حسنات أسكت تبر ربي سبحانه waan kana irra deebiiti gartee fatwaa namaaf gartee baqatan ibsiif badii ni duraan dhiisee fi gartee ta gartee islaamummaa keessa turee fi egaa gartee Nama addan baafati ka deemu jiru ka. waan kana qaceloo dabaasiif namni addan baanee fi gartee إيماني برشة كوتين لا جرنا أستاذ أرى وأنت الرقت ناس جيتي أرى وأنت الرقت أجندة برات تاتي ويفين جين كبا أرى فترة ديبسين ليس أنا ويفين جد أنا جتشون وأنا كاسين جرت إرما بودامي يربينا لا في سلوفيتين وانتوتا كورانتا إسلام ما كيس أنا ما بافتون سنيما تولي أما وني أستاذ وني كانت تولي تكبيت أمانتي خيسا وني جاب ربي إيه درتي أمانتر دانوبات ماله مسجد غاف करते घास ताफा नरबा फूने مسجد के जरूरत को माल नुंजम में दाशे कोतिन तेगी सुने नमने किसी अमंती इस्लाम है कैसा बे तोबचा और देबुल इंजर तू उलाम तोबान चुफा चुमान खुद जान देबुल انجرت ربين अम्मा मो अदान नुबाते थी अदान देमते चुकते लालते हालेलुया से लालते खाकमी ते कोस डांस नहीं करती शुगुती तत्ते दमोत इंतरते देबुल इंदेसा خسارة بيتا كجرا نمني أتي كبر جدو تنا دوتي وانا مدفتو إم بيتو جدو تنا سيد دفنان you done is everything is done direct to the health واتك جتون إم بيكو نمني you not guarantee you gonna come back sigale debut not guarantee habitat أعمالهم جرا هو جينا تدوران دلك تلا صلاة أمات شنطة مسالات أمات صدق مسالات is gonna be zero below zero account negative تا سين ديبو هاري تريبوستي قوتا ربين سيف أرارما دفنا ربين اتكافرتي أتي وجدتي ني أرام ربين ما دام دوتي ستين دفيني وان فيت دلق ربين سمع أرام but دوتي يوم ست دفتي right now and دوم مالا second تكتي قويا تكتي تربان تكتي أما تكتي بايتا دوم مالا that's why جدو سي چبو رجرو ربين اسلام ما كيس جاتي چبو فيت يودا لأيدها كنا مامالي سمع أرام أسو yoo achi dayte kal dilii dabalata kufriidha gaafa achi deemtu you might not turn back hin deebitu du'um mala achirratti hojiin tee barde namni islaama irra jiraatee cubbuu daddalagee dalaga akka shari'aa islaamatitti jahannama seenuu sin turu keessan jiraatu hanqa gubatus short termii gubata long termii gubatu akka tana beekan namni tooyida qabu egaa أستاذ أبو مازي دوغا ربي كبريد الله فخيسي وفيك چونغاري دا تنين جو ورا جنتات ورا عذابار كم ورا عذاب جنت نير حلال چلاله حلال ولا كن جرسون maali maachi maali olange walilla labdii bar هاي بسم الله abo akkana yaa abbaa haqa akkana abo abbaa haqa bilda أبو جنت خيسا جرا أوان أستاذ أفهم وان براس انتو بسن أنا تو ورا جنت نو برات تجرا دبا أبو جنت خيسا جرا ربي جنت راغني maal jedhan beeta inna Allah harramahuma alalka warra kaafiraati warra jahannami dhugaatii haram godhe dhugaatii dheebuu jedhanii bishaan akkan danfuu ka'asaan afaan dheessan guutu yoo takka galliqimsan macoree jalaan ta'a isaaniitiin jalaan baasutti kannan malaayikaan aboo rabbi namaatis wanti san dhiisi namni mana hidhaa qiliinxoo seenuun fadhu waan biraa dhiisi mana hidhaatuun fadhu namni biyya sanatti namu prison hidhaa'uun jaalatu maalayyaa mana hidhaa ka rabbi halkan guyyaa ibidda keessa si affeelan akka haniidaa gamana baddalnaa juluudahum ghayran liyaduuqu aladaab akkanas gara gaggalchan gamanaan gara galchanan biqile gamanaan bilqe rabbiin nutti hime jarana ibiddi taphaa miti ibidduma addunyaa kanaa'u rabbiin maa yafcalu allahu bi'adaabikum la in shakartum wa amantum rabbiin maal isin irraa barbaada je what do I need from you yoo isin numa amantan gartee waa takka maal isin irraa fada yoo kafartanoo maal isin irraa fada isin azaabuu barbaadu isummaan qajeela rabbiin isin azaabuufis azaaba si galchuufis sumaa benefit argatu hin jiru jannata si galchuufis waan argatu hin jiru just for you suma jarana walii galle so fakkeenyaaf seera tiktookiidhaa yoo cabsite abbaa haqaa consequence waan gartee sirra kaayamuu jira rabbiilleen kana caala seera isaa yoo cabsite waan si godhu jira walii galle rabbiin bilaashi dizaayina dubartii fi dhiira kana si godhatee sinu gariin maal jettee maxxansite mucaan takka wallahi islaamuma fakkaattinatti islaama rabbiin waan inni uumeef baqqaa bashannanuu qofa jette that's wrong my sister هاي سنو that's wrong makiinaa nama qabu tana namni maaliif tolche maaliif uume lafaan akka itti qotu itti konkolaachisu miti rabbiin waan inni si uumeef wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun isuma gabbaruu isuma waaqeessuu jireenya kee kan foonii fadha keeti qunnamtii saalaatii kuni nyaattu dhuydu kuni qaama keeti kan ruuhee rabbi sirraa barbaadu isa tokkicha isaan argamsiise ofii kootiif hin dhufne jattee beeytee isa jala deemuudha jiran rakkisaadha sirra namni waan hin taane koomentiidha immoo takka koomentii unfaa harkee awoo islaamummaa isinii dhiise
Video mata karkeen Islaamummaa isin dhiisaa nama naayama nama gooftaan na fudhachiisu jedha. Are you joking? Fayya qabdaa dura maraataan hin dhalatu. Maraataan social media irra guute. Ustaad jechuun tokkicha kana afaan hin jennaan kutee nuuni sun kafreemi. Kutee aboo kitaab manatti hin gala. Mana dhaqeen. Haa. Mana dhaqeetiin waan Islaamummaa Ustaad jechuun maal jamaa sun tara dhibba uummanni ichaa oola dhugumaan namni kuta. Inni ani waan gartee dimokiraasiitu waan diinaa Islaamaa keessa jiru naa caala jennaan is disbelieve. Kafare. La ilaha illallah Muhammad Waa Rasulullah. kudhaniin keessaa ba'a. Waan Nabi Muhammad dhufeeni qoosuun kana waa afur fuudhaa jala dubartii afur akkana jawaaba kana maal takka qoosuunis kafartu. Nabi Muhammad ergamaa miti jechuun kafaru. Amantii tanarra amantii pheenteeti amantii dimokiraasaan tura qaba gamasee jechuun kafare. Dhaggeeffadha. Yoo ta'e namarra Alfoozi ati jala kana taa'u jirta tanummaan dunu kofarsisi gizee hunda alfoozi darkutu hin jira kootoo seene ustaad bira jirra Anin kafara. waan takka nu goota hundummaan keenya akkas tanaa irra guddaa amantii gubbaan jirru haaree furaashaata mee waa isin eenyutu islaama jira eenyutu hin ustaad jirre nama hedduu qoosaa ola guyyuu nama hundaa qoosa waan tana qula billahi wa ayati sila aya rabbii fi nabiichatti qoostani dhuguma kafarta rabbiin jam qoosuun waan takkatti qoosuun coora ilmi namaatu waan ati qabdu waan hin taane yoo siin jee sitti aara rabbii kan diinaa keessente waa kudhaniitu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Islam waa kudhan diiduulee islaamummaa keessa waa kudhan takka lamaan akkasi kaay waan nama baaftu yoo du'e namni san rabbi isaan araaramu qabri islaamaatii sin geessan irratti sin salaatan rahmata rabbi irraa fagaate jahannama malee waa takka waa hunda akkasin lafa kaayanii jiran takka takkaan waan ragaa wajjin isin kana qabattanii dhabbit soomana waan balleessaa jira islaamummaa waan balleessaa jira niqaa waan balleessaa jira hajjii waan balleessaa jira nyaatuma kanaa nyaanni kun expiry yeroo ta'uu qabu waan balleessaa jira jedhana waan hunda waan isii balleessaatee jira yoo kanan eegan islaamummaatiyya keessa jiraachuudhaaf baksi islaamummaa kana alaan bahuu dhabuudhaaf waliigallee ati tiifachuu qabda namaa miti si tiifachuu qaba guyyaa irraa kan kafaru iddoo gar warra qaree qabee kun namni kun islaamummaa keessa jiru jedha malee namni hin beekne hin qaraane islaamummaa keessa jira jedha maadaama osoo salaatuu osoo hajjii godhu kan kafaree jira. So jiran is very waan kun waan akkaan jajjabduuti dirqama. Arra abumaa akka gootu ustaada keenyarra arra ajandaa kanuma qabadhu wanti qabattu ajandaa biraan qabatu arra ajandaa matu waan godhaa oole yeroo guddaan nama amantii keessa jiraaf see malee amantii keessaa ba'ee jira dhugaa ibseena malee namni qoosna hin jiru irra guddaa olma qoosna wanni tuni amantiin qoosuun gaarii miti amantiin qoosuun amantii keessaa nama baafti dhugaa wallahi lazi qajeellotti waan qoosaa amantii keessaa nama baastu dila takka gurgurtee arra kanuma toppii kana godhadhu gizee mana galti tenge seena inshallah isin abbaa haqaa akka warra Ameerikaa jirutti ustaad Musaabii Mu'aazii kana maaliif guyyaa tokko walii galtanii osoo inni quban qabne wanni hin goone maal goona inni wayifuu nama dalagatu bar barjeessa nama dalagatu waan qabneefi miti bara hamilee akka baro bileessu karaarra gizee deemu nama boksi nama tuuduu fakkaata gaaf takka laala tarkeeti kurulaa labsaata wayii akka abbaa akka kanasete jibbaata an abbaa akka gizee nusfaanaa dhage siima jibbaata keenya dhageeffadha saayiba kiyya an gizee nusfaanaa dhage abbaa nagaa wayyaa bo tiktok nu gube sun kanaa jenne muka harka agna wata be agna kana kallaa tokko ustaada kuno nagarsaniiti achi anis bitin jira bara deeroo isaa fi maastarasan namichi naan bahu astagfirullah lazi wa atubu ilayh hayya tunjaa isaanii buleessoo qalbii gootaati in sodaatanii reeji nama surprise godhumaa sodaatanii waan nama surprise godhanisa atak abbo surprise asuma ummatuma keenya kana yoo understand godhe wallahi namni fadhinnaasaa jala deemu jira yaa abbaa haqaa koo dubartiin waan jedhu social media abbaa haqaa relation hawaasa adda diigu jirti akhiraasaa balleessu jirti tokkummaa balleessu jirti bultii namaallee diigu jirti icciti namaallee balleessu jirti kana waan isin hundi walii galtan namni fuudha dhiise abbaa haqaa bultii nama jala diigu jira qeeroon social media irra jirtu jaartuma namaa ta'e ilmaan namaa qabdu kana fuudhuu barbaada ani hin beeku ta'e biraa kan uumamne I don't know walii gallee bartaantu miidiyaa gubbaatti teessee tabil chaate tana wayyaadhaa jedhee bar tokko tabil chaate tana wayyaa jirtu hin barbaadu fresh hin barbaadu jedhana walii gallee isiinis kan waan kana jala bas lubbu qottu maal anaasi dhiistana jaani walii gallee so wal janabunti ummanni barumsatti hin jiru dalagachuutti hin jiru jedhana
والله لازم يو أكمل تيجرتي أسمر تايج أفرو فيديو مغوية مجاتا كتا فيديو كل جا مت أنت ربي نجر سي تيك توك رت غويا تقوتي كل جا كل جا هم كونيجا وان غرتي أورمو ورابر تونسي ورما جلا ديمي مدو مسيل عليه واو ما شاء الله بريدو تينيا أفرانكالو شانانجيبه si komando jon khanu mabeke Allahu akbar ka jawsen daw mo fe bodo Qur'an rakaraw nolo kana isin kan argate telefona 90 degree mare san yo lena daw jirabbo isin me ko ay ustad indemine wayse gafanna indemine ustad gafanna amma abbaqati wan kana gamtakati intalteme ya asa sani kana ramarfawa lali jibat lugas pan ustad wai ran fadebo anyway akasi ونستاني تو وان دغاتي شمرنا كنا هم ميديا غبار استاذ ولين خا غونه في ناكه مجولتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايشة مغربي maal jettan doktor أبو معاذ sagalee na deddeebi'a deemtanii jirtan natti fakkaata xiqqoo yaada qaba rakkoon qabu ummanni kun wallahi ummata hedduu nama jiru osoo jiru irratti dalagatu jiru jira tiktokiin kun waa hedduu qaba dhugaa keessanii wallahi namni hundi yaada bilchaataa dubbattanii turtanii Abbo Mu'aaz ni beekan jedhe yaada hundi keessanuu namaaf jedhanii